Naannoo Oromiyaatti tajaajila lammummaa gannaa bara 2017 fi 2018 namoota miliyoona 30 ol fayyadamoo taasisuuf hojjetamaa jiraachuu himame. Karoora tajaajila lammummaa gannaa bara 2017 fi 2018 ilaalchisuun Biiroon Maallaqa Oromiyaa ibsa miidiyaaleef kenne. Ibsicha kan kennan hoogganaan ittaanaa Biiroo Maallaqa Oromiyaa fi itti gaafatamaan damee tajaajila lammummaa Dr. Mahammad Naasir Abbaa Jamaal akka jedhanitti mootummaan naannoo Oromiyaa humna namaa fi qabeenya uumamaa qabutti sirnaan fayyadamuun badhaadhina naannoo fi biyyaa mirkaneessuuf sagantaa tajaajila lammummaa labsuudhaan hojii hojjechaa jiruun bu'aaleen gurguddoon argamaa jiraachuu himaniiru. Hojii eegalame kana caalmaatti milkeessuuf mootummaan qofaa isaa osoo hin taane hirmaannaa uummataa tokkoomeen hojjetamaa jiraachuu eeranii yaadama alaa dhufuu osoo hin taane hooggansa ofii fi yaadama mandhalee irraa madduun kan danda'amu ta'us ibsaniiru. Milkaa'ina galma tarsiimaa yaadama ida'amu badhaadhina hunda galeessa jenne kana mootummaa qofaan mirkaneessuu hin dandeenyu. Uummanni gahee isaa keessatti bahachuu waan qabuuf hojiin tajaajila lammummaa kutaa hawaasa garaagaraa lakkoofsaan salphaa hin jedhamne fayyadamaa taasisuudhaan rakkoo hawaas dinagdee lammiilee mootummaa qofaan hiikuu hin danda'amne salphaatti hiikuu akka dandeenyu nu godhee jira. Haa ta'u malee haaluma kanaan hojiin tajaajila lammummaa ganna bara kanaas hojii qindoominaan hojjetamu ta'ee ragaa fi raawwii karoora mirkaneessuudhaan ergama hojii misooma hirmaannaa uummataa hojjetamuu jalqabeen bu'aa argame gara bu'aa qindoomina gara bu'aa qabeessummaa caalmaatti qabuu fi aadeeffannaa irratti hojjechuun barbaachisaadha. Uummanni aadeeffatee hojii kan dadammaqina adda addaa itoo hin eeggatin ofii isaatiin akka hojjetu gochuudhaaf gara sadarkaa olaanaatti ceesisuudhaaf sirni barbaachisaadha. Kanaaf hojiiwwan sochii tajaajila lammummaa ganna bara kana keessatti raawwataman sadarkaadhaan adda baasuun qindeessuun qooda fudhattoota sadarkaa jiran waliin wal hubachuu fi waliigaltee uumuudhaan ashaaraa dhalootaa mirkaneessuu haala dandeessisuun kan hojjetamu ta'a. Hojii tajaajila lammummaatiin waggoottan 6 darban keessatti sosochii dargaggootaa fi dubartootaatiin hojiiwwan gosa garaagaraa 14 irratti xiyyeeffatamee hojjetamaa turuun bu'aalee abdachiisoon argamuu Dr. Mahammad Naasir dubbataniiru. Bara kanas karaa adda ta'een hojii tajaajila lammummaa lafa qabsiisuudhaan rakkoo hawaas dinagdee tajaajila lammummaa furuuf hojjetamaa jira jedhan. Haaluma kanaan naannoo Oromiyaatti bara baajataa 2018tti kenna tajaajila lammummaatiin gosa hojiiwwan 72 qarshii biliyoona 360 olitti tilmaamamu kan hojjetamu ta'uu kaasanii ganna kana qofaa gosa hojii 34 tajaajilli lammummaa qarshii biliyoona 107 olitti tilmaamamu ni hojjetama jedhaniiru. Hojii tajaajila lammummaa bara 2017 fi 2018 kanaan namoota miliyoona 36 fi 75 ol fayyadamaa taasisuu fi namoota miliyoona 30 fi 500 ol irratti hirmaachisuun kan hojjetamu ta'us Dr. Mahammad Naasir dubbataniiru. Hojiiwwan kenna tajaajila lammummaatiin raawwatamaa jiran keessaa hojiiwwan misoomaa fi kunuunsa qabeenya uumamaa yeroo kamuu caalaa xiyyeeffannaa olaanaadhaan raawwatamaa kan dhufe yommuu ta'u bara kana keessattis biqiltuu biliyoona 4.93 dhaabuuf karoorfamee jira. Lafa namoota dadhaboo ta'an heektaara 653 fi 249 dargaggoota dubartoota warra humna qaban hirmaachisuudhaan namoota dadhaboodhaaf kan qotamu kan facaminaan facaafamu akka ta'e karoorfameeti jira. Mana harka qalleeyyii 42,647 ganna kana keessatti kan ijaaraman yommuu ta'u suphaa mana harka qalleeyyii 60,205 kan gaggeeffamu ta'a. Deeggarsa meeshaalee barnootaa barattoota harka qalleeyyiidhaaf kan kennamu yommuu ta'u barattoota miliyoona 4.8tti dhiyaatu bira gahuuf karoorfamee jira. Gama biraatiin daa'imman irratti xiyyeeffatamee hojjetamaa waan jiruuf iddoo kunuunsa daa'immanii kan hojjettoota mootummaa
188 kan hawaasaa 48 iddoo tapha daa'immanii pileegiraawundii 456 ijaaruuf karoorfameeti jira. Dubartoota harka qalleeyyiidhaaf elee 3,229 hoolaa re'ee loon sanyii filatamaa lukkuu kan bitamee raabsamu ta'a jechuudha. Hojii kana milkeessuuf hawaasichi kan kanaan dura caalmaatti irratti hirmaachuun gahee isaa gumaachuu akka qabu dhaamaniiru.